Itoophiyaan kan eenyuuti waan jedhu tokko kaaftee miti tokko immoo abbaa isheen beekuun egaa dubbachuudhaaf. Garuu Itoophiyaan Oromoo akka hin taane beeka. Afaan Oromoo miti. Itoophiyaan akka ani beekutti mana tamaariitti dhageenye maqaa ishee iyyuu. Akaakayyuun koo hin beeku Itoophiyaa. Hin beeku ruudaa kuraa Itoophiyaa yoo jetteen maal isheen gurbaa'eedha. Gizee tokko Finfinnee kana dhufeeti ol jirraanii fuudhee olii gadi deddeema. Kookab reestooraantiidhaan kana beekta miti. Gurbaa maali manni kun yeroo isinni takka waan akkanaan argine. Ay mana zamanaawiidha jedhee maanni zamanaawiin jennaan maal kuni jennaan. Namatti itti galaa jedhe nama akkamiitu kanatti galaa jennaan wandalaaxeetitti galaa jedhe. Maashee wandalaaxeenii jennaan dhiiran fuudhinii fi durban heerumin fayyititti galaa jennaan. Dhiiran fuudhinii fi durban heerumitti walitti galaa. Asitti kana maal wandalaaxee taree wallallaaxee hin jettu. Naa jechaani Itoophiyaan kan eenyuuti wanni jedhan. Itoophiyaan naashinaalitii hedduutu keessa jira. Afaan hedduutu keessa jira. Dhiyoo kana isaanillee bara Teewodiroosii calqabee Itoophiyaan akkana ta'ee amma Atsee Lubbuna Dingila, Atsee Galaaduwoos, Atsee Susiniyoos waan akkanaa maayinni kan isaanii amma onna gobbaa buleenaan jette nan beeka maal jecha akka ta'e. Aagaa adiyoonaan jette nan beeka ani Galaaduwoosin hin beeku, Lubbuna Dingiliin hin beeku. Innaa kun maqaa seexanaati moo maqaa maraatuuti moo maqaa innaa Atseen immoo look kanaaf iyyuu you have to developmentiin biyya tokko ideadha. Ideen immoo clarity qabaachuu qaba. Idea sobaa fiddee waan ittiin nama confuse gootu ta'uu hin qabu. Has to be clear. Na amma ati Itoophiyaadhaa yoo nan jettee paaspoortiin koo Itoophiyaadhaan siin jedha malee I don't know akkamitti explainii sii godhu. So Itoophiyaan kan eenyuuti kan itti jettu kuni karaa baay'ee deebisuun danda'ama. Kanuma nama keessa jiruuti siin jedheen asuma irratti dhaaba isa.